Pesantun sirna ho'aadhaan banamaatti jira. Itti aanaa itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kabajamoo obbo Admaasuu Waggaarii akkasumas Daareektarri Olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee aktiivist Jawaar Mohaammed sirna addaatiin Baazaarii Irreessaa bara 2019 sagantaa kana biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhaabbata beeksisaa Masarata Dhaabaa waliin ta'uudhaan isiniif qopheessanii daawwadhaa wanneen mana keessatti itti fayyadamtan akkasumas keessatti faayamtanii fi huccuuwwan aadaa isiniif qophaa'anii jiru. Darbaan aadaa isa jira dhugaatiiwwan aadaa jiru waan mara daawwattanii dhuftanii baazaarii irreessaa akka jedhamutti waan irreessaa sadii tura. Galatooma isiniin jennaan qophiileen keenya bifa adda addaatiin simbira gahaanii turu fakkeenyi sanatti maatii gaarii bashannanii gaarii isinii qawwinaan dhaabbata piroomooshinii Masarata Dhaabaa fi akkasumas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Barataan suuraan ispoonsoroota qophii keenyaan isin beeksisaa. Ispoonsoroonni sagantaa keenyaa qophiin keenya akka milkaa'u godhan keessaa Muraan Hiidhikee. Iddoo baay'ee waan jiruuf gaggaba xiqqoo duubatti jiru. Jalaa jechuunatti. Warri sirrii jalqabee kana qaban. Misalnya bakal kene bora karara gurguran turani waamne bakka kene fi akka gurguratani jecha achini sindira tenis lalu dandeessu t-shirtiin reecha wara sadee finfinnee qophaa'ee jira gara silis t-shirtii waan baay'eetu jira koffiyyaawwan jiranii uffata aadaa baay'eetu jira jechaadha gara sana gadi baay'eetu jira yaa deemu dandeenya. Asii bota. Kara no fudina. Kitaba yang Baqqalaa Indian tikoi sarabaan. Moja. Onni bara wal bardi isa. Supara mashina wan kamani. Ayye. Gamas mo ada cahaya jitti. Arar gerra dufte. Embe gaara gaaddisa shamsu. Jalama qaaqa. Shatti dabala. Masih, wawal fakkaatu waan ta'eef ilaalaa argatee gabaashii.
proposali gachanii jiranii proposali Mana goda. Gara kota. Acara berapa? Amma bismillah. Berarti bakal mari berarti. ये शांति रुपए ना फिर मसला ले दी बात ये अच्छी मानी ये कैसे नहीं करते बच्चा itu kan karara kastani ki orata orana Por más Wah, mana saya? Durah, kalau saya kawak kita saya ini santai mana saya? Ya, apa baca tu? Asyik. Apa itu? Egani udah dura baga boka bari nugae singa injera umman Oromoo ayyaana irreechaa bara 2012 keessattuu kan hora Finfinnee jaarraa tokko walakkaa qabsoodhaan injifatee argate kabajuudhaaf yeroo deemutti exhibitionii fi baazaarii agarsiisa aadaa Oromoo akkasii mul'isu sabboontota ijoollee Oromootiin akkasitti qindaa'ee tottolee babbareedee waan aadaa Oromoo mul'isu jalbultii ayyaana irreechaa magaalaa hora Finfinnee keessatti gaggeeffamu kanaafi baga geessanii baga gammadan jedhee akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti gammachuun itti dhaga'ame ibsuu barbaada. Kanatti aansuudhaani ayyaanni irreechaa bara kana kabajamu ammumaan uummanni Oromoo akkamitti kabajna ayyaana kana yeroo kabajnu injifannoo akkamiin dhaabbanneeti maal gochuu danda'uu qabna duudhaa akkamii argachuu danda'uu qabna maal dabarsuu danda'uu qabna kan jedhu yeroo inni itti qophaa'ee ergaa itti walii dabarsu ta'a. Kanaaf agarsiisa kana irrattis namoonni hedduun akka hirmaatan hin amanna. Aadaan Oromoo iddoon itti callaqu iddoon itti mul'atu ta'ee dhaamsa egeree keenyaatiif jalbultii ayyaana irreechaa kamiin iyyuu kana irratti dabarsinu namoota bebbeekamoo qabsoo uummata Oromoo irratti kitimaa aarsaa guddaa kaffalan kabajamoo kan akka obbo Jawaar Mohammad kan akka obbo Baqqalee Garbaa akkasumas sabboontota qeerroowwan kolleewwan qarreewwan keenya irratti argamaniiru namoonni afis kana ergaa kana fudhachuudhaan fuula dura waan gochuu qabnu guutummaan honnee Oromummaa isa guutuutiin gochuu akka dandeenyuu fi ergaa keenya gammuwaan dhaamna ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha asuma irratti yoo naabee galatooma. Anis duraan dursee baga ayyaana irreechaa bara 2012 hunduma keenya nagaan waliin nu ga'e jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Akkuma beekamu akkuma amma dubbatame waggaa 150 booddeedha bakka kanatti kan ayyaana kana kabajannu. Kunis tolaan kan dhufe miti gatii itti baafameeti kan dhufe eeggachuunis nurraatti eegama. Baazaarii kana namoota asirratti qopheessan baay'een galateeffachuu barbaada. Gabaa walii banuun barbaachisaadha, walirraa bituun barbaachisaadha, walitti gurguruun barbaachisaadha. Waan hin beekne karaa wal qajeelchuun wal agarsiisuun barbaachisaadha. Bakka itti wal baranidha, bakka itti walirraa bitan walitti gurguranidha. Waan hundumaa caalaa immoo dinagdeedhaan yeroo itti of guddisuun nurra jirudha. Waggaa kana immoo waggaa nagaa akka nu ta'uuf hawwii guddaa qabna. Kana gochuudhaaf hundumti keenya keessatti qooda fudhachuu qabna. Irreecha fuula keenya dura jiru kana uummata Oromoo bakka hundumaa jiru wajjiniin sabaaf sablammii biyya kana jiru wajjiniin bifa nagaadhaan bifa tasgabbii qabuutiin bifa amala Oromummaa agarsiisuutiin akka kabajuun isin gaafadha. Baga har'aa asitti wal agarree fayyaa ta'a galatoomaan jedha.
Kam jirtan? Nagaa. Bakka ittiin nu ga'ee horadii miirri birraa nama hunda fuularraa ifaa jira. Ka duraa fiigicha dheengaddaa nagaa goolabuun keenya injifannoo guddaadha. Kana irratti qeerroon foolleen abbootiin gadaa mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsi Finfinnee waliin ta'uudhaan fiigicha san nagaan xumuruu isaaniitiif galateeffachuun barbaada. Fiigichi sun nagaan xumuramuun irreecha deemuufis shakkiif sodaa bifa adda addaatiin jiru akka maqsinuu fi dogongoroota adda addaa uumamuu danda'anillee irraa barannee akka hojjetuuf fayyada. Kanaaf waan jajjabeeffamuu qabu. Egzibishiniin kunis qaama sanii ta'ee keessattuu immoo yeroo dheeraadhaaf waggaa 150 aadaa keenya qofa eenyummaa keenya qofa miti kan gurgurame saamamaa turre jechuudha. Elmamaa turre jechuudha. Elmamuu jalaa baanee fi elmachuu eegalutti ce'uutti irraa jechuudha. Kanaaf egzibishinii akkanaa baanee wanni Oromoon qabu wanni sabni keenya qabu gabaa irratti dhiyaatee namni waanuma qabnu iyyuu hin beeknu biyya kanatti wanni qabnu xiqqoodha xiqquma sanuu hin beeknu jechuudha. Kanaaf akkuma qabnu sanuu wal beeksifnee walirraa bitachuudhaaf walitti gurgurachuudhaaf dinagdeedhaan wal cimsuudhaaf egzibishinii bakkanaatiin warri qopheessitan masaraa dhaabaatis biiroon aadaa turizimii Oromiyaatis dhugatti galata guddaa qabdanii wanni akkanaa kun jabaatee magaalota hunda keessatti godhamuu qaba. Warri miidiyaa waan kana gabaasuu dhuftanillee hedduu galata qabdu. Qeerroon keenya dargaggoonni keenyas harka mirgaatiin ammas qabsoo akkuma qabannetti harka bitaatiin waa shakkalachuutti seenuu dirqama qabnaa jechuudha. Kanaaf hojiitti seenuun hedduu barbaachisaadha. Qophiileen akkanaa kun bu'aa guddaa qabu. Warri mootummaas warri dhuunfaanis waan kana gootan hedduu galatooma. Akkuma jeetti qabsoon keenya hin xumuramne haa taatu immoo siyaasaan diinagdeen bira hin jirre lafee foon hin qabne waan taateef diinagdee irratti illee ofirraanfachuu qabnu jamaachuudha qabna. Jiraachuu eegaluu qabna. Kanaaf qophiin akkanaa kun hedduu barbaachisaa. Kampaniin asirratti hirmaattanis hedduu galatoomaa. Bara dhufu immoo kana caalaa mooraa kana guuttanii akka argamtan abdii qabna. Galatoomaa. Guddaa galatoomaa masaraa dhaabaan jedhama. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin ta'uutiin sagantaa kana qopheessine keessummoonni asitti argamtan isin hundinuu guddaa galateeffanna. Kaayyoon baazaarii kanaa guddaan gabaa walitti akka hidhamuuf uummanni immoo irreecha as dhufaa jiru kanaaf uummanni keenya baay'ina qabu kun wantoota bakka tokkotti akka argatuuf gurgurtaa fi bittaa akka gaggeessuuf fooliin ayyaanaas akka dhufuuf sagantaawwan biiroon aadaa fi turizimii qopheesse wajjin waliin ta'uutiin barreen gaddaarraa kaasneeti kana jalqabne barana sirriitti milkoofneeti jira. Dhaabbileen wajjin nu bira dhaabbattan hundi keessan ispoonsaroonni keenya hundi nu guddaa siin galateeffannaa. Kanaaf dhaamsina ni qabu kanuma hunda keessan guddaan galateeffadhaa ulfaadha. Asumaan dhandhamaati nyaata aadaas dhandhamaati deema isin jechuun barbaada. Kennaa tokko. Bokkuu Aartii Gaalarii la kennaa qophaa'ee jira. Inni sarpiraayizii. Warri Facebook irra jirtan bokkuu kana beekuun ooltanii Baqqalaa Garbaa Oromoo isumatu hidhaa baasee nutti agarsiisaa ture. Yaadattanii Baqqalaa yeroo inni kaateenaan deemu isaaf mararaa hoggaa kaateenaan deemu gurbaa kana kaase jaarsa wayiin se'ee dargaggeessa aartii cimsuu qabdan. Aartii sirriitti cimsuu qabdan gaalarii qabaa dhaqaa laalaa fi qabsoo keessatti nama bu'aa guddaa buusaa turedha. Osoo biyyan galii waan kana kaasee hamboon nagahee gara toomii jabaadhuu jajjabeessa aartiillee.